Akka mooltan hordoftoota keenya jaallatamoo sagantaa keenya irraa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban dabre kana keessa tamsaasaman keessaa kanneen filan irra deebiin sin dhageessisuudhaaf qindeeffannee jirra. Kan sin keessumsiisan namoo daandiitii aga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin isin afeera qophii keenya duraattaa dabarsu. Paartiin Koongireesa Federaala Oromoo hooggansi miseensonni isaa mana hidhaatii hiikamuun marii biyyaalessaa biyyattii keessatti geggeeffamuuf qooda gumaachuu qaba jechuudhaan jalqaba torban kanaarra ibsee jira. Itti gaafatamaan waajjira KFO Buxurunee Gamtaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti mootummaan marii biyyaalessaa hunda hirmaachise geggeessuudhaaf miseensota paartiilee siyaasaa adda addaa mana hidhaa jiran hunda hiikuu qaba jedhan. Tsahaay Daamxoo wixata dabre kan akkanatti gabaastee turte. Miseensonni hooggansa Koongireesii Federaalaa Oromoo Obbo Jawaar Mohammed, Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Dajanee Xaafaa, Obbo Hamzaa Booranaa fi miseensonni paartichaa kanneen biroon kan galmee Obbo Jawaar Mohammed irratti waamamaa turan hiikamaniiru. Miseensonni hooggansaa kunneen waggaa tokkoof walakkaa oliif mana hidhaa keessa kan turan yoo ta'u, waxabajjii 22 bara 2012 ajjeechaa artist Hacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan hokora ka'e keessaa harka qabu jechuun shakkamanii mana hidhaa turuun isaanii ni yaadatama. Mana hidhaas ta'anii mana murtiitti deddeebi'uun dhimma isaanii hordofaa turaniiru. Haa ta'uutii muddee 29 bara 2014 galgala keessa namoonni kunneen hidhaarraa hiikamaniiru jechuun ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa ifoomsee jira. Dhimma kana ilaalchisuudhaan paartiin Koongireesii Federaalaa Oromoo miseensonni hooggansa paartichaa mana hidhaarraa bahuun gammaduu ibsee jira. Obbo Xurunee Gamtaa itti gaafatamaa waajjira Koongireesii Federaalaa Oromooti. Miseensoti keenya kamuu isaaniitiif baay'ee itti gammanneerraa nutti toleera. Miseensota keenya, deeggartoota keenya, hawaasa keenya biyya keessas biyya alaa jiranuu nu wajjin yaaddaa kan turan, hidhamtoota keenya wajjin beela'aa kan turan, dheebotaa kan turan, daaraa kan turan, yaaddoo keessa kan galamne turan, akkasuma immoo hawaasa addunyaas hundumaa galatoonfanneerraa mootummaan isaaniides lammiilee kana hiikuu isaatiif galatoomi jenneerraa. Gammachuu keenyarraan waan ka'eedha. Waa'ee isaanitti hidhama yookaan maaliif akka isaan hidhaman gara teellaatti deebinee sakatta'uun hubachuun gamaggamuun yoo barbaachise illee ammaaf namooti keenya kun miseensoti keenya kun hidhaa keessaa hiikamuu isaaniitiif baay'ee itti gammannee jirra. Hundumaa galatoonfanneerra. Mootummaan kan amma eegale ajandaa marii biyyoolessaa Koongireesii Federaalaa Oromoo bara 2009 irraa eegalee gaaffii kana gaafachaa ture kan jedhan Obbo Xuruneen hiikamuun miseensota hooggansa paartichaa marii kanaaf gumaacha qabaa jiran. Yeroo sirna adda waa'ee keessa eenyutu wal didee jennaan walitti araaramuu walitti mari'atu kan jedhu deebii hin taane nu deebisaa turanii garuu yeroo ammaa kana mootummaan tokkoffaa marii qopheessuu yaaluunsaa gaariidha. Lammaffaa immoo namootumti hiikaman kun miseensota keenya kun hiikaman deeggartootaa fi miseensota dugda duubaa qabu kan immoo isaan hordofu qabu jedhanii mariidhaa fi kana yaanneerra jechuun isaanii waanuma nama gammachiisu. Garuu dhimma marii sanaa koreen mari'atee waa'ee isaa kanarratti murtee ammaafillee hin dabarsine. Garuu akka yaadaatti yaadi kun kanaa wajjin wal qabatee ka'uu isaatiif waan itti amannuudha. Biyya keenya keessatti mariin yoo gaggeeffame malee sirni mootummaa yoo sirreessu immoo qaamni aangoorra jiru marii kanaaf qophii ta'uusaa mallattoo tokko tokko agarsiisuunsaa gaariidha. Egaa marii sana keessatti hirmaannamoo hin hirmaannu ammallee ganaa hin murtoofne malee. Obbo Xuruneetti dabaluudhaan mootummaan amma kan eegale miseensotaa fi hooggansa paartilee siyaasaa hiikuu cimsee itti fufuu qaba jechuunis hubachiisaniiru. Ammallee namooti hidhaa keessa jiran hidhamanii bakka adda addaatti argaman dhugaa dubbachuudhaaf namooti mana jireenya isaanii keessa dhorkamanii akka gadi hin baane dhorkamanii jiran illee jiru. Namoota bebbeekamoo ta'an mana hidhaa garaa garaa keessa illee kan jiran miseensuma KFO keessa illee sadarkaa hooggansa giddu galeessaarra jiran akka godinaa akka aanaarra jiran kuni baay'ee tammallee hin hiikamne. Fakkeenyaaf maqaa abaawootiin hidhamanii bakka adda addaatti kan gidiramaa rakkachaa jiran jiru. Kun hundumtuu nu yaaddessaan biyya keenya keessatti namoota akkanaa hidhanii nagaa buusuudhaaf hin danda'amu moo hin danda'amu jedhaniitu ofitti deebi'anii of gaafachuu barbaachisan. Deebii of ilaachuu barbaachisa. Tibbana kan mana hidhaatii hiikaman hooggansa paartilee siyaasaa ilaalchisuudhaan miidiyaa mootummaatiif kan ibsa kennan
Ministeerri haqaa Dr. Geediyoon Ximootiyoos namoonni kunneen mana hidhaatii kan hiikaman qaamni isaan himata isaanii waan addaan kuteefi jedhan. ምህረትም አይደለም ይቅርታም አይደለም የክስ ማንሳት ወይም የክስ ማቋረጥ ነው። ያ ደግሞ ክሱን ባቀረበው አካል በአስፈጻሚው በመንግስት አካል ውሳኔ የሚደረግ ካንተ ዲፈማሚቲ ቃማ ኢሳኒ መቴቱ ይመተሰን አዳን ኩቴ ዮካን ካሴ kan isaan himataa ture karaa qaama jiraawwachiiftuu mootummaa akka addaan citu murtee ta'edha. Kanaanis duraanis himata galmee mana murtii jiru irratti qaamni jiraawwachiiftuu mootummaa murtee kennuun himata kaasuu yookiin adda kutuu ni danda'a. Kan ta'es sanadha. Mootummaan Itoophiyaa ammatti qophii marii biyyoolessaa irratti argamaa kan jiran Dr. Geediyoon qaamoleen kunneen akka mana hidhaati bahan mootummaa murteessuun himanni isaanii addaan citeeraa jiran. እንግዲህ ያ የተደረገበት ምክንያትና ፋይዳውን አስመልክቶ መንግስታቸው የተነሳውን ሰዎች ሁለት ከፍሎ ማየት ይቻላል። ፋይዳ himata namoota kana ka'uu karaa lama ilaaluun ni danda'ama. Dursa namoota galmee lameen jalatti himatamanii turan irraati himati kun kan ka'e. Tokko egaa namoonni galmee lameen jalatti himatamaa turan gaggeessitoota siyaasaa hordoftoota hedduu qabanidha. Egaa sunis dhiyeenyatti biyyi keenya marii biyyaalessaa gaggeessuuf koomishinii dhaabdee hojii irra jirti. Kanaafis murteen kun namoota hedduun akka irratti hirmaatan waan barbaadamuuf waltajjii marii kana fudhatama isaa ol kaasuuf murtee fudhatamedha. Koongireensiin Federaalaa Oromoo Gamasaatiin nageenyi biyyattiitti bu'ee Itoophiyaa tasgabboofte arguudhaaf mootummaan hidhamtoota paartilee siyaasaa hunda hiikuu qaba jechuudhaan waamicha godhaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Hammachiisaan aadaa Oromoo keessatti sirna daa'ima reef dhalateef maqaatti baasanii. Yuunivarsiitii Finfinneetti muummee barnoota aadaa fi duudhaa Oromootti barsiisaa akka ta'an Qulqulluu Ijoo Gaaddisaa aadaan kun ayyaantotaan kan geggeeffamu ta'uu himanii amma garuu bakkawwan hedduutti irraanfatamaa jira jechuudhaan yaaddoo isaanii ibsan.